jiran. Himatamtoonni hariirri kanneen naa hojjetanii hojjetuu himan kana haalaniiti jiran. Akka isaan ja'anitti nuti aangoodhaaf osoo hin ta'in nuti kaayyoon keenya waliin taanee misooma itti fufaa dubbisuu fi barreessuu kana galmaan keenya jenneeti malee aangoo fi nuti jaalu. Itti dabaluunis olola farreen misoomaa kanneen akka seerlugaa fi giraamarii faan odeessaniiti jaalu. Akka muummichi ministeeraa obbo Afaan Oromoo jedhutti mariin teenyatan torbaan kanaa dubbisuu, barreessuu, dhageeffachuu fi dubbisuu fa'aa waliin taanee waliin mariin taasifne guddina misoomaa itti fufaa dubbisuu fi barreessuu kan galmaan keenya jennee karoora waggaa 5 baafanneeti jirra jaallu. Itti dabaluunis muummichi ministeeraa Afaan Oromoo akka ja'anitti hoggantoonni lamaan akka qajeelcha barsiisaa kitaaba barataa waliin tahanii wal mari'atanii hin hojjetan taanaan rakkoon dubbisuu fi barreessuu yoo deebitee dhufte rakkoon mataa isaanii irraa akka hin buune akeekkachiisa kannaniiti jiran. Akka jiraattonni ganda keenyaa tokko fi akka jiraattonni ganda keeyyata tokkoo fi lama keessa jiraatan kanneen akka jechaa dubbisuu barreessuu himaa fi birsa gaarii kan kana fakkaatan ja'anitti rakkoon bulchiinsa gaariiti qabna ja'an. Mufannaan nuti kabajamoo obbo Qo'annaa jechootaa irraa qabnu naam jecha birsaga matimaa fi kutima faadha jedhee jechoota nuti walitti qaqqabne addaan qoqqoodeeti jira ja'an. Himannaa kana dura ta'an mana barnootaa obbo Boqonnaa lammaffaa lammiilee haalaniiti jiran. Akkasuma miseensonni Boqonnaa kanneen akka Gilgaala hojii daree hojii manaa fa'aan ja'anitti sooressitoota tokko kanneen ganda keeyyata tokkoo fi lama keessa jiraataniiti malee gaabiin tuntaan uummataatii miti ja'an. Gaabiin jiraattonni kaasan tun sirrii ta'uu eega himanii booda jechoota adda qoqqoonnee kana walitti deebifna ja'an. Gabaasaan keenya obbo Afoollee akka ja'anitti sabaa fi sablammoonni barnoota keessa jiran kanneen akka herregaa, saayinsii fi keemistirii, fiiziksii fi baayoloojii hawaasaa fi kan kana fakkaatan kaleessa hiriira nagaa ba'aniiti jiru. Gaabii isaanii maali jennee gabaasaa keenya obbo Afoolaa guddaa gaafannu nutis haari'umsa ammaan tana afaanotaaf ture kana karaa nagahaatiin laabdarii gaafannullee nama nu jalaa dubbatu dhabnee ja'an. Nama nu jalaa dubbatu dhabnaan mirga keenya kabachiisuuf hiriira nagaa baanee ja'an. Akkuma hiriirri karaa nagaatiin deemaa osoo jiru warreen farra misoomaa qabeenya barnootaa kan akka meeshaa deeggarsa barnootaa qalamaa fi chookkii fa'aa gubaniiti jiran ja'an. Kana booda ajajaa waraana obbo Siiviksii Nagaatii konkolaataa lama erguudhaan boombii aaraa dastaara jalatti darbee adda faffacaaseeti jira ja'an. Kanneen achirratti qaban maasii fi keemistirii fi ispoortii ta'uu beekameeti jira. Kanneen hidhaman keessaa sa'a 3 booda leenjii fudhatanii dura ta'an laabrarii kanneen hidhaman kunis sa'a 3 booda leenjii fudhatanii akka bahan dura ta'an obbo Dikshiinarii himaniiti jiran. Dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya oduuwwan har'aaf qabannee kanumaan turtii gaariidha.